Gaaffiin guddaan giddu galeessaam hirriba dhoowwuufi nagaa booressuun maaliif Israa'el Iraanin lubbuu isheetiif sodaattiim kan jedhu yoo ta'u deebiin isaas Misaa'ela Ballistikiidha. Giddu galeessaa keessatti biyyi kamiyyuu akka Iraan meeshaa waraanaa samii uffisuu kuufattee jirtu. Tiraampiin mari'adha jedhee maskatitti ergamoota isaa yeroo ergu Tiraan garuu dhimma Misaa'elaa hin kaasinaam inni sarara diimaadha jechuun karra cuftee akkuma allaattii foonii naannoo reeffaa barrisan hogganoonni Israa'el Waashingitanitti barrisuuf qophaa'aa jiru. Maaliif Israa'el Misaa'elota Iraan Sodaatte bal'ina isaa qabannee jirra. Tel Aviv keessaa har'a sagalee of tuulummaa fi doorsisaa kan diina abdii kutatee fakkaatu tokko dhagaamee jira. Yeroo Tiraan rooba Misaa'elaa qopheessitee eegaa jirtutti ministeerri waraanaa Israa'el Kaatez simbira sibiila isaa amanatee dhaadannoo haaraa labsee jira. Dheenyatti Iraan ni rukutamti jedhee jira. Bal'ina isaa ni dhageessu. Galaana Arabaa isa bal'aa fi gadi fagoo sana keessaa looniin USS Abrahaam Lincoln kan mallattoo humna waraanaa Ameerikaa taate kan toonii 100 ol ulfaatu kan xiyyaarota waraanaa baattee addunyaa naannoftu socho'aa jirti. Garuu gaaffiin hayyoota waraanaa sammuu keessa naannaa jiru tokko yoo Iraan Misaa'ela ishee Kaybar jedhamu kan mataa waraanaa ulfaataa qabu sana bakka tokkotti walitti qabdee 500 yeroo tokkotti roobsite dooniin kun ni dandamatti moo ni didimti kan jedhudha. Nutis deebii gaaffii kanaa qabannee jirra. Magaalaan Maskat Omaan guyyoota muraasa dura keessummoota gurguddoo simattee osoo hafuura hin baafatiin har'a immoo keessummaa isa ulfaataa fi iccitii simattee jirti. Saatiiwwan muraasa dura xiyyaarri Teheraan irraa ka'ee qubachuuf Maskatitti yeroo gadi bu'u keessa isaa kan jiru nama salphaa hin turre inni Ali Larijaaniidha. Ali Larijaaniin maaliif Omaan dhufee iccitii bal'aa yoo aga xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam Shamaar Kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Gaaffiin guddaan giddu galeessaa halkan hirriba dhowwuu fi guyyaa nagaa booressu tokko qofaam maaliif Israa'el biyyoota Arabaa hundaa wajjin waliigaltee uumuu dandeesse Iraaniin garuu lubbuu isheetiif sodaatti. Deebiin isaa jecha tokko qofaam Misaa'ela Ballistikii. Giddu galeessaa keessatti biyya kamiyyuu akka Iraan meeshaa waraanaa samii uffisuu kuufattee jirtu. Tiraampiin mari'adha jedhee maskatitti ergamoota isaa yeroo ergu Tiraan garuu dhimma Misaa'elaa hin kaasinaam inni sarara diimaadha jechuun karra cuftee sababiin isaa Misaa'elonni kunniin wabii jiruu isheeti. Humna gooftaa Misaa'elaa kanaam gabaabsinee haa ilaallu. Iraan Misaa'elota Ballistikii kanneen fageenya kiiloomeetira 2000 hanga 3000 barrisuu danda'an qabdi. Kun fageenya lafaa qofa miti, kun ergaa siyaasaati. Tiraan irraa ka'ee Tel Avivin gubuu danda'a. Waraana guyyaa 12 kan waxabajjii 2025 Israa'el waliin godhame sana booda Israa'el walakkaa ol barbadeessineerra jettus Iraan garuu nuti akka simbira Phoenix daraa keessaa kaan irraa amma caalaatti cimneerra jetti. Misaa'elota ergamoota du'aa kan Israa'el lubbuu isheetiif sodaattu tokkoffaan sijjiiliin. Kun mootii Misaa'elota Iraaniitiin saffisa isaa tilmaamuun ni ulfaataa. Sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 17,000 barrisaa. Fageenya kiiloomeetira 2,500 deemaa. Saffisa kanaan yeroo dhufu sirna ittisaa kamiyyuu qabuuf yeroo hin argatu. Inni lammaffaan Kaybar. Maqaan kun qofti Israa'elota ni rifachiisa. Seenaa Kaybar isa durii waa yaadachiisuufi. Misaa'elli kun kiiloomeetira 2,000 deemaa. Sadaffaan Imad. Kuni kiiloomeetira 1,700 deemaa. Afuraffaan Qaadir kiiloomeetira 2,000 deemaa. Shanaffaan Shaab Siriim kuni Misaa'ela beekamaa Iraan yoo ta'u kiiloomeetira 1,300 barrisuun Tel Aviv ga'uu danda'a. Jaaffaan Haji Qaasim kuni yaadannoo Jeneraal Qaasim Suleemaaniif kan moggaafame yoo ta'u kiiloomeetira 1,400 deemaa. Torbaffaan Kooraam Shaar kuni Misaa'ela guddaa kiiloomeetira 2,000 deemuudha.
8ffaan Sumar kuni misaa'ela kruuzii yoo ta'u fageenya dheeraa deemuun beekama. Iraan misaa'elota kanaam lafarratti qofaam hin kuufanneem lafa jalaam gaarreen gidduu magaalaawwan misaa'elaa ijaarratteetti bakkeewwan akka Kermaanshaa fi Semnaan lafa jalaa boolla gadi fagoo qotanii bakka saatalaayitiin Ameerikaa hin argine ergamoota du'aa kanaam dhoksanii jiru. Waxabajjii 2020 keessa Iraan yeroo jalqabaaf lafa jalaa undergroundii misaa'ela dhukaasuun addunyaa rifachiiste. Wanti kana caalaa Israa'elin dhiphisu ammoo teknoolojii hypersonikiitiin Iraan misaa'ela haaraa kan saffisaa sagalee dachaa 5 ol deemu qopheessitee jirti. Misaa'elli akkasii kallattii isaa jijjiirrachaa waan deemuuf ayirandoomi Israa'el qabuu hin danda'u. Hayyoonni waraanaa jabina Iraan kanaam duubaam harka Kooriyaa kaabaa, Raashiyaa fi Chaayinaa akka jiru dubbatu. Iraan reverse engineering yookaan meeshaa diinaa diiganii barachuuf fayyadamuun misaa'elota suudirraa kaatee har'a hypersonikiitiin ceetee jirti. Kanaafuu Israa'el Iraaniin kan sodaattuuf nuukileera qofaaf miti. Nuukileeraam osoo hin qabaatiin illee Iraan rooba misaa'ela kanaan Tel Aviivin daaraa gochuu dandeessi. Humni kun madaalli sodaa uumee jira. Israa'el yoo tuqxee Iraan ni deebisti. Deebiin sun ammoo dhukaasaa qawwee miti lolaa misaa'ilaati. Akkuma allaattii foonii naannoo reeffaa barrisan hogganoonni Israa'el Waashingitanitti barrisuuf qophaa jiru. Sababiin isaa tokko qofaam Tiraamp misaa'ela Iraan akka sarara diimaatti hin ilaaluun sodaa jedhudha. Waraana guyyaa 12 kan waxabajjii 2025 keessatti Israa'el misaa'elota Iraan 2000 lakkaa'aman irraa of baraarte. Iraan ammaa cabdeetti jechuun of jajaa turte. Netaaniyaahuu sodaa balleeffamuu jala baaneerra jedhee dhaadatee ture. Garuu ji'oota 8 booda Israa'el deebitee dhiphachaa jirti. Sababiin isaa Iraan warshaa misaa'ela ishee deebistee ijaarratte ji'aan misaa'ela 100 lakkaa'amuun oomishuun eegaltee jirti. Gabaasni basaasummaa waayineet akka saaxilutti Iraan waggaatti misaa'ela 2500 hanga 8000 oomishuuf karoorfatteetti. Kuni lakkoofsa salphaa miti. Kuni rooba misaa'ilaati. Israa'el sirna ittisaa Iron Dome FM arra'uu qabaattus yeroo misaalonni 1000 lakkaa'aman yeroo tokkotti itti rooban hunda qabuu hin dandeessu. Kun ammoo Tel Aviv, Haifaa fi buufataalee waraanaa barbadeessuu danda'a. Iraan misaa'ela maaliif barbaaddi? Iraan nuukileera qabaachuu baattus misaa'illi kunniin humna ittisaa isheeti. Yoona tuqxee sin gubaa jechuufi gabaasni Israa'el akka jedhutti Iraan misaa'elota baay'ee oomishuudhaan sirna ittisaa Israa'el liqimsuu barbaaddi. Saffisni isaanii fi baay'inni isaanii Israa'elin jilbeeffachiisuuf gaadhaam jedhanii amanu. Iraan misaa'elota akka Sijil, Imad, Qaadiree fi Kooraamshaar isaan kunniin kiiloomeetira 2000 sanaa ol barrisu. Sijil kan boba'aa jabaa fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti qophaa'ee dhuka'uu danda'a. Kooraamshaar ammoo mataa waraanaa toonii 1.8 baata. Kuni gamoo guddaa tokko yookaan buufata waraanaa tokko guutummaatti barbadeessuu danda'a. Israa'el wanti sodaattu Tiraamp waliigaltee nuukileeraa qofa irratti xiyyeeffatee misaa'ela Iraan dhiisa jedhaniiti. Netaaniyaahuu Waashingitanitti kan fiiguuf Tiraamp misaa'illi kunis sarara diimaadha kana irra darbuu hin qabnu jechuun amansiisuufi. Yoo Tiraamp kana dhiisee nuti qophaa keenya tarkaanfii fudhannaa jechuun akeekkachiisanii jiru. Iraan misaa'ela ishee lafarratti qofaam hin kuufanne. Kermaanshaa fi Semnaan dabalatee lafa jala magaalaawwan misaa'elaa ijaarratteetti. Bakkeewwan kunniin boombiin Israa'el jalaa dhokatanii jiru. Waraana darbe keessatti Israa'el bakka buufataa muraasaa rukuttus magaalaawwan lafa jalaa sun ammallee hojjechaa jiru. Dhiphinni Israa'elii fi onneen Iraan misaa'ela irratti wal qunnamanii jiru. Israa'el misaa'elli kun yoo hin banneem nuti nagaa hin qabnu jetti. Iraan ammoo misaa'elli kun yoo hin jiraanneem nuti hin jiraannu jetti. Tiraamp gidduu kana taa'ee murtii seenaa murteessuuf qophaa jira. Addunyaan ammoo roobni misaa'elaa lammaffaa ni roobamoo nagaatu bu'aa jettee eegaa jirti. Tel Aviv keessaa har'a sagaleen of tuulummaa fi doorsisaa kan diina abdii kutatee fakkaatu tokko dhagaamee jira. Yeroo Iraan rooba misaa'elaa qopheessitee eegaa jirtutti ministeerri waraanaa Israa'el Kaatiz simbira sibiilaa isaa amanatee dhaadannoo haaraa labsee jira. Dheenyatti Iraan ni rukutamti jedha. Jechi dheenyatti jedhu kun lafaa salphaatti hin dubbatamne. Waltajjii ayyaana guddaa bakka warshaan xiyyaaraa Israa'el kooda xiyyaaraa F-35 lakkoofsaan 350 oomishee Ameerikaaf itti kennutti dubbatame. Kaatiz kooda xiyyaaraa sanaa hammatee
ija isaa gara kaameraatti naannisuun xiyyaarri kun F-35 kun waxabajjii 2025 keessaa sagantaa niwukileeraa Iraan yeroo caccabsuun murteessaa ture. Ammas nutii fi Ameerikaan xiyyaaruma kanaan Teheraanin ni rukunnaa jechuun adateem. Israa'eloonni xiyyaara kanaa Adir yookaan jabaa jedhanii waamuun isaanumtiim ofii isaanii oomishanii isaanumtiim ofii isaaniittiin adatuun torbanoota muraasa duraa xiyyaarri F-35 dabalataa 3 uffata xiyyaaraa Nevaatiim ga'uun walumaa galatiim humna xiyyaaraa ammayyaawaa Israa'el harka jiru kanaa 48 geessisee jira. Kaatiziifiim jeneraalonni isaa xiyyaarri kun ija raadarii jalaa ni dhokataa eessayyuu seenuu danda'a jedhanii amanuun garuu wanti isaan dagatan tokko jira. Iraan bara 2025 keessaa xiyyaara kanaa ijaan argiteettiin rasaasa ishees dhandhamsiisteettiin. Wanti kana caalaa xaxamaatii ammoo Beniyaamin Netaaniyaahudha. Muummichi ministeera Israa'el fiigicha dhumaa gochuuf gara Waashingitanitti barrisee jira. Sababiin isaa Tiraamp Iraan waliin daldala nagaa xumuruuf waan jedhuuf Netaaniyaahun yoo Tiraamp Iraan waliin walii galee carraan koo dhumateem jechuun sodaata. Kanaafuu Waashingitan naqee Iraan waraana malee hin qabamtu ufeeyyamaam haaruu kunnu jechuufi. Israa'eloonni F-35 qabatanii Netaaniyaahun ammoo siyaasa qabatee kallattii lamaan Teeraanitti dhufaa jiru. Kaatis dheenyatti nan rukuta jedhus Teeraan garuu simbirri keessan sun yoo dhufeem bakka itti deebi'uun hin qabuun jechuun misaa'ila ishee Keebarii fi Fattaam qabatteem akka leencaam holqa keessaam callistee isaan eegaa jirti. Dheenyatti kan jedhu eenyu fakkateem dirreewwan waraanaa guyyoota dhufanii ni mirkaneessu. Galaana Arabaa saballaa fi gadi fagoo sanarratti wanti gaara socho'aa fakkaatu tokko ammallee ni mul'ata. Kuni gaara dhugaa miti. Kuni magaalaa bishaan irraati. Maqaan isaa USS Abrahaam Lincoln jedhama. Dooniin kun doonii qofa miti, mallattoo humna waraanaa Ameerikaa kan toonii 100 ol ulfaatu kan xiyyaarota waraanaa baateem addunyaa naanna'uudha. Garuu gaaffii hayyoota waraanaa sammuu keessa seenee tokko jira. Yoo Iraan misaa'ila ishee Keebar jedhamu kan mataa waraanaa ulfaataa qabu sana bakka tokkotti walitti qabdee 500 yeroo tokkotti roobsite dooniin kun ni dandamatti moo ni dhidhimti? Wanti kun abjuu sodaachisaa fakkaata. Meeyyaada misaa'ilonni 500 akka bokkaam akka lolaa gannaa samiirraa yeroo gadi bu'an tarsiimaan kun saturation attack jedhama. Kaayyoon isaa sirna ittisaa diinaa dhiphisuun yoo xiqqaatee muraasni akka darbee rukutuu gochuudha. Dooniin Abrahaam Lincoln kophaa ishee hin deemtu. Isheen mootiidha. Mootiin ammoo waardiyyaa malee hin deemu. Naannoo ishee dooniiwwan destroyerii fi cruiser jedhaman kanneen sirna ittisaa eegis jedhaman qabantu marsanii deemu. Dooniiwwan kunneen yeroo misaa'illi Iraan dhufu akkuma karra eegaan kubbaa goolirraa qolatutti qilleensa keessatti rukusanii kuffisu. Misaa'ilonni ittisaa kan akka SM-3 fi SM-6 jedhaman misaa'ila diinaa osoo doonii sanaa hin ga'in hurreessu. Dabalataan sirna elektiroonik warfare doonichaa sammuu misaa'ila Iraan jeequudhaan akka inni kufu yookaan kallattii isaa dogoggoruu gochuu danda'a. Garuu dhugaan waraanaa herregadha. Yoo misaa'illi 500 dhukee sirni ittisaa Ameerikaa 90 yoo fashaleesse misaa'ilonni 50 sirnicha darbuu danda'u. Kanaafuu gaaffii inni guddaan yoo misaa'ilonni muraasni darban dooniin kun sibiila moo jirbii ni cabamoo ni dhidhima laata? Asirratti hayyoonni WION News iccitii ijaarsa doonii kanaa saaxilanii jiru. Dooniin Abrahaam Lincoln kan ijaaramteef bashannanaaf miti, waraanaaf. Qaamni ishee dabalem yookaan sibiila dachaadha. Kana jechuun yoo sibiilli gubbaa rukutamee cabeeyyuu sibiilli keessaa bishaanichaa ittisuu danda'a. Dabalataan dooniin kun keessa isheetti kutaalee xixiqqoo dhibbaan lakkaa'amaniin hiramtee jirti. Yoo misaa'illi tokko kutaa tokko rukutee gubee kutaaleen kaan balbala isaanii cufatanii bishaanis ta'e ibiddaam achi keessatti ukkaamsu. Kuni dhiiga ittisuu wajjin wal fakkaata. Irra ishee akka xiyyaarri irra qubatu sun sibiila furdaa boombii dandamatuun uffifamee jira. Humni elektirikaa bishaanii fi telekoomishee bakka tokko qofa osoo hin taane bakka baay'eetti tamsee ijaarame. Yoo tokko barbadaa'e inni kaan ni hojjeta. Wiirtuun niwukileeraa ishee inni humna kennuuf sun bakka hundarraa eegumsa qabu galeessa doonichaa sibiila furdaa jala dhokatee jira. Kanaafuu deebiin isaa ifadha. Dooniin Abrahaam Lincoln doonii Taayitaanikii miti kan cabee dhidhimu. Misaa'ilonni Iraan miidhaa guddaa irraan ga'uu danda'u. Tarii xiyyaarota irra jiran gubuu, adarii ishee jaamsuu fi sochii ishee daangessuu danda'u. Garuu doonii guddittii kana guutummaatti dhidhimsuun yookaan
daaraa gochuun wanta ulfaataa fi carraa xiqqaa qabudha. Isheen akkuma arba waraanaa madaa'us deebitee diina ishee gubuu dandeessi. Haa ta'u malee waraanni akkasii yookiin galaanni Arabaa dhiigaa fi sibiilaan faalamuun isaa eenyuyyuu hin haalu. Magaalaan Maskat Omaan guyyoota muraasa dura keessummoota gurguddoo simattee osoo hafuura hin baafatiin har'a immoo keessummaa isa ulfaataa fi iccitii simatteetti. Sa'aatiiwwan muraasa dura xiyyaarri Iraan irraa ka'ee bannaa Maskatitti yeroo gadi bu'u keessa kan jiru nama salphaa hin turre inni Ali Larijaaniiti. Ali Larijaniin ministeera dhimma alaa miti. Inni barreessaa mana marii nageenyaa biyyaalessaa Iraan. Kana jechuun inni nama haasaa osoo hin taane nama murtoodha. Iraan irraa Larijaanii gara Maskatitti erguun ishee Waashingitaniif ergaa ifaa fi jabaatee dabarsuu barbaaddeetti. Ergaan isaas amma taphni dhumatee jira. Dhimmi kun dhimma jiruu fi du'aati. Kanaafuu nama murtoo qabatee dhufuun ergineeti jira. Yeroo ammaa kana ba'a giddu galeessaa akkuma gaara ibiddaa volkaanoo aaraa jiru kan waraanni banamuuf xiqqoo hafuudha. Haala kana keessatti Iraan abbaa faayilaa guddaa nama siyaasaa muuxannoo qabu kanaan gara dirree dippiloomaasiitti bobbaastee hayyoonni siyaasaa Iraan kanneen akka Ahmed Shujaa'ii Imala kanaan akka jechuun ibsu. Dhimmi kun amma harka ogeessotaa irraa ba'ee harka abbootii murtoo seenee jira. Larijaaniin dhufe jechuun Iraan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo isa dhumaa kenniteetti jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu ammoo yeroo isaati. Mee ilaalaa gama tokkoon Binyamin Netaaniyaahuu Waashingitanitti pireezidaantii Tiraampiin wal arguuf fiigaa jira. Netaaniyaahuu kan fiiguuf Ameerikaan Iraan irratti tarkaanfii waraanaa haa fudhattu jedhee amansiisuufi. Gama biraatiin ammoo Iraan Larijaanii gara Maskatitti ergisee kuni tapha siyaasaa sadarkaa olaanaati. Yeroo Israa'el Waashingitanitti ibidda qabsiisuuf tattaafattu Iraan Maskatitti bishaan dhangalaasuuf yookaan immoo yoo dirqamatee ibidda sanatti beenzila naquuf qophaa'aa jirti. Ergaa Larijaanii keessaa iccitiiwwan sadiitu jiru. Tokkoffaan Ameerikaadhaaf nuti qoosaarra hin jirru. Namni kun nama murtoo keenyaa isa dhumaa qabatee dhufe yoo nagaa barbaadan karaa kanaan kottaa. Lammaffaan biyyoota naannoo fi Omaanii fi isin michoota keenyaa mariin kun sadarkaa olaanaatti akka cimu barbaanna. Sadaffaan diinotaa fi Iraan dammaqtee jirti dogoggora xiqqoo yoo uumtan nuti qophiidha. Imalli kun tarkaanfii dursaa jedhama. Larijaaniin kan dhufeef balaa dhufuuf deemuu dura dhaabbachuu fi Iraan yeroo diinni ishee Israa'el fi Ameerikaan shira xaxaa jiranitti harka marattee hin teenye gama dirree gochuuf ija keessaa wal ilaaluu fi mogolee diinaa sakatta'uuf nama ishee isa cimaa ergitee jirti. Walumaa galatti Maskatitti kan mul'ate dhiphina miti ogeessummaa fi ofitti amanamummaadha. Iraan nuti waraana hin barbaannu garuu sodaannee sin ollannu jettee Larijaaniin fuula dippiloomaasii fi fuula waraanaa wal makaatee akka agarsiisuuf dirqama itti kenniteeti. Addunyaan amma bu'aa marii Larijaanii fi Omaanotaa akkasumas deebii Waashingiteen eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.